Are what is that? Mendino. Why you didn't know? Okay. Come time didn't shallow. Why you didn't go? Okay, I didn't get any jammer go. And I go commit tigers about to let me auto. Okay. Why? أنا قاكو سباتش ولت متو سمانا مسترين يقوموا. Aid agira la anturian samangale. Inji fatamne ramate Oromo manager chujur tijari nuti iksa jaturaju. Nasra Oromon million jata mabar. Malay ada Oromo tu game tabate. Nama sodoma tu game nama kuma sodoma tu game tabate bar. Akamit Oromo mo. Nama kuma kuda torbani gafa sabonan tabate kum kuda torban rafur ane somarera. Oromo nimoti tinbeka male nimom timbeka. Sigale tikkat. Nasra ila game kan tabate. Oromo million jata mamiti. Akuma gumi game momo. Gaming akkasitti da jiramiti waan kana waan guddaa godhani mucaanis tokko moraalii isaas tuquuta waan kana deddeebisanii haasa'u. Oromoon mo'amtee gaming jechuun Oromoo xiqqeessuudha iyyuu. Oromoon miliyoona 60 bar. Oromoon harki caalu bar intani gabareedha bar. Intanidha qonnarra jira bar. Ummata achi qonnarra jiru mo'amtee jennaas nuti isaan wakkalla. Bakka gaming dhawaanum jiru bakka Oromummaa afaan waan tol qabsiisuun jiru. Oromummaan waan biraa gaming waan biraa. Bakka gaming tokko mo'amne bakka waanuma jiru.
akkas jedhanii haasa'uun sirrii miti nurraan eegamu. Okay, amma isaan dubbachaa jiranii anis waan biraan jiru yaada amma bakka waan uummata keenyallee rifachiisne uummanni keenyallee hedduu rifatanii jiranii uummanni keenyas ni moonaa malee nu moon jenneen dhayne banattis ni moodhaa malee ni mooma jeen dhayne waan agarraa Oromoon uummata kana mootee tiktaak irraa galchaa jiruuf akka tiktaakitti Oromoon tiktaak irratti nuti ni mootanii malee ni mootamanitti nu beekan sinigalee raaju kanaafi kanuma kan isaan diggisan akkuma amma dura diggisan turreetti isaan arra nurra diggisanii jechuudha. Isaan eenyu? Isaan eenyu? Isaan quncee warra Minilik. Isiinii bakka isaan faana yookiin isaan faana taphachuu dhiisuudha. Mentaalitiin kun iyyuu hin barbaachisu. Isaan nuti minaaman geemiin maalidha? Just a game. Maaliif akkasitti yaada? Uummata tama baatanii moomne minaaman jettanii hin boo'inaa bagzaabiidha. Uummata boossamuu raajuu booyuu miti maal taate wandimbe booyuu miti bar reyaalituma jirtu haasawaa jirra bar harka facaasuun qabdu bar akkas jettu sitti dhagahamuu qabaatillee bar. Maal akkana jetta gaafaati geemii xiqqaa taphattee laal geemii bal'amaa kan ji'a takkaa osoo hin taane geemii daqiiqaa 5 keessa kiskuu raajuu ko na aarsa badhee nasra ani kanan jechaa jiru bar hin aaritti ani gaarabbi akkas ishee gochaan ture rifachaan ture. Okay, kan guddaa kana kan namni hundi namni kumni soddom eegaa turee fi uummanni sanurratti taphataa ture sun darguruu irratti buutu. Bakka laphee gubee jiraan yoo sin gumnees natti dhagahamee jira akka nama tokkotti. Wanta akka Oromootti hin dhufuun natti kana gubaa jira. Miti Nasraa kun Oromoo. Oromoo kun moota beekan jirraa faamilii jaanii raachuu ko maal taate raachuu maal taate. Oromoon miliyoona 60. Jirraa faamilii nuun jiru maal taate raachuu ko maal taate. Inkoostaa imootamne bararra. Bakka kan wulee bakka na goonu jedhi malee geemii jiran raajuu keessa kona dhukkubaa jira diyyaa koos mo'amee jira miira kiyyattu qameena jira Oromoonis hangaarraa laffa'anii Oromoon kiyya harka wal qabuuf wal dhiibuudhaaf akkas laffa'anii Amanah kerja mana kalau bisa bab di belajar, itu dah kami jelah bayi. Ada bate itu ada undati, ada bate ko faham sini. Manggu banyak. Dia mote itu betul. Pare, maiki mote itu bara serat. Aku baca mukono. Maiki orang ni mom ni jatuh cerita dia bab di mom itu sonar aku basingkau. Baca anak Oromo tadi you am Oromo ni mom unjet ni ati you am muasabi ke yartem. Oromo ni moti Malaysia caturani miti kono arra jolle Oromo moni jera jana kam jatanya. Hai mal jat. Oromo bar miliona jatama. Humni soddami Oromoodha. Natti hin fakkaatu. Ilaa waatu konsitti. Waatu konsitti mala. Oromoon gimmaashni as Finfinnee keessa Oromoon gimmaashni asum Finfinnee keessatti moodela ta'eera. Moodelli katamaa keessa jiru harki callu Oromoodha kan jedhamu. Gimmaashni immoo burraayyuu taa'eetu piraankii hojjeta. Silkiidhaan si dawwalanii intini sila fallafsiisanii piraankiidha siin jedhu. Gimmaashni immoo qabduuf caakkaa jira. Gimmaashni immoo baadiyyaarraa qotaa jira. Na Oromoon isuma asirratti TikTok irratti girrii kaasu qofa miti ishee. Oromoon miliyoona 60 ishee. Akkasitti hubachuu wayya ishee Nasraa ko. Amma ninsi moo amma yeroon si moo Oromootu moo meettamu. Kanoo kana Nasraa moome. No Oromoo miti. Kana Nasraa gursanii moome. Admaal bishaan jira badanii gaafa ijoolleen dhuyne bishaan. Raajuu. Ay, intini tabasaaceen dhudhuge kama nam fixeenyu.
tokko fi Osoo bishaan itti guddatte moo dargo Haayilaandii kana bakka rakkistee beeku maali isa akkami? Nasraa Bazgaami ammaati taragaaggaa'uudha qabda. Yoo dandeesse taragaagga. Atiin taragaaggaatu taanaan abbaa manaa keessa taragaaggaa'uu hin dandeessu barqaashti. Taragaaggaa'anii taragaaggaa'uu bara. Okay, kana finnee cufa bakka taragaaggaa'uu ban laayifii kana cufee ba'u qaba bakka. Garuu intinicha moo gara Oromummaatiif ol fuudhuunis gaarii miti bakka qalal gochuudha bakka moomne. Raaju amma harii kana irratti hin ta'in Raaju please muudii akkanaa dhiisee amma Raaju. Gara Oromootti abbaabdii Oromoodha bar. Raaju koo maal taate mucaa keenya moomee abbaa maal taate mucaan ilma Oromooti miti maqaa biraa qaba. Maal taate Raaju? Mucaa keenya moomee bar. Gurbaa Oromoo ilma Oromooti bar. Okay, no jechuudha no hunda nama tokko goonee baasuu qaba. Dubbatti qabamte. Nasra. Yes. Amma maal waliin jenne qoy. Ture tu na guba. Ndi taada ture to hasabii qayyartaa gaafuma si gube hasabii qayyartaa. Natti dhaga'ama ramaa. Ati nama tokko jetta ilma Oromooti mucaan kan Oromooti bakka. Sanumaaf jeeyani malee akkana tokko ati maalidha waan dubbatu ani kan shinaa shaatee dheeraa kan Oromooti moo kan Oromooti? Oromooti hin qabinaan jettee na rifachiisteere. Taada Oromootu moo ameen jedhii nan sin jedhe bakka. Amma sitti deebitee ta'i. Oromoon immoo amne Oromoon miliyoona 60 Nasra. Abbaan abdii Oromoo irraa nama tokko Raaju koo. Taada akkoo geemii moo amee inde maaltu Oromoo bira sageesse? Amma jarri Oromoon tokko yoo nama garafee ilma Oromootu garafee nama san caccabsee jira. Bara Oromoo boonsee jaan. Waa tokkoon sitti. Oromoo boonsee jaan. Amma waa tokkoon sitti ma kaleessa geemeetoon yeroon taphadhu guraageen tokko namooya. Kaleessa Oromoo dhumatu mo'ame? No, Raajuudha. Raajuu mo'ame. Bakka taada maali amma guyyuma guyyaan otoo geemii mo'amne Oromoon guyyuma guyyaa mo'ame? No, geemii bal'ama qaxaroo Oromoon keessan geemii keessanis hin beeku akkasin jedhiinaan jedhani. Ni bakka waan darbe maandistan ani Nasraa ugaan abbasaa caa jirtan. Bakka sukkara dabarsitee nyaattaree sukkara xiqqeessi bishaan dhugi malee sukkara baay'istee bishaan dhiistu. Murteega. Hizbiin miliyoona 60 maalaa godhu? Wayne Raaju. Duka Raaju nama waati. Kuna mana moote shama Oromootu mo'ame? Kuma singenge sala lafarras ti ofaani. Wasila kuma na gale yoo ansi godhu beeka. Dhugaa Rabbi. Komante sitti saafaa jiru Raaju. Nasraan beekaa kan yetti sinjaane? Beekaa muudii sitti qabachaa jirti naan jedhu. Ara akkasii miti jayin Raaju kobilis. Raaju walitti nu duruu deemu argite. Akka ati Nasraan muudii qabatti sinjaanii fi bara. No, dhiisi jiran Nasraa waan akkasiin beektu. Solo ani sisan jedhe baraadhoo ko. Bakka geemala ani kanan jedhe. Nasraa kanan isinitti dubbadhe. Isas deddeebistanii Oromootu moome Oromoo moosisteeroo jettaniini itti dhagaa. No isaanin jennu no. La jechuun akkuma laalama fakkeenya yoo sirees barbaadu Nasraa dhagaye. Ani amma fakkeenya akkuma galeen dhiisaa bakka geemiidha moomuun waan jiru jedheen haasaa biraan jalqabe. Haasaa kana dhiisuudha. Mucaa simmiidhiinaa bakka. Okay, Raaju ko. Okay, tabadhu. Gifti sirriitti asii kana namoota qabda bakkaati. Ani kan simoo barbaadu qabadhu bakka. Taphachiisa Raaju sirriitti Oromoo ko. Amma dhiisneerraa bakka taphachiisa Raaju. Raachee. Garmaamu telefoonaa dhaqo. Dumaashikooti miti ati? Dumaashikooti mi? Maal kooti? Dumaashikooti ati? Dumaashii maal? Soddaa. Soddaadha. Dirqama. Taada. Bakka. Raaju nama wajjisaa na qixaaxee ba'uu qaba bakka. Fataa jiru. Sirra silaafi. Garmaamu tola. Nanawena wizisa takka sirbanii takka.
Ispoortii hojjetaa raajuu. Taadee Nasraan inni argitu. Maata argitee maaqa qallatoo. Maal kun qalloo? Bakkee mi akkana godha osoo akkana goone akkanuma dheeressi mi akkanuma godhe akkanuma akka xiyyaa akkana gootu noormaaluma gad dheeressi. Kun harki qallatteetti maarkee ispoortii akkana asii maasin guddatu asiin. Nasraa girgirii dhiisii Bazigaabiir. Raajuu walaani artiram. Ispoortii as ka guddatuun beeka bakka kanaaf kana akkas jee kunoo argitee. Ati qabdaa daratii natti agarsiisi. Daratii qabdaa. Shamara baraan dhiira seete moo? Akkoo maaliin qabdu reeti? Ka shamara qaba ka ispoortii hin qabne. Ka ispoortii alaa. Bala. Logo, thank you guys. Bilawri tokko shantoon. Geenaana biratti harka akkasiin godhanii qaba yoo raafame. Garmaam tol. Raajuu Nasraa. Maaleen hunduma taphasaa Bazigaabiir. Likiskis na gootanii. Tobbii qabaanis laa. Nama tokko qofa tafe guys. Bilawri tokko garmaamu tola guuneera. Nasraa qaxxaaname guys. Dabli kan. Galatoma. Akka tokkotti nyaata. Tokkummaa koona jabaadha. Guys, dabli kan irratti. Mudiin qabataa jiran irraa dhawa. Dabali. Ay, it's okay. Walitti ko. Maarraa jirraftee. Jenevita mirga karaa sirrii dhiisne maaliif deemna muka. Sinigalee Oromoo warri akkasii fudhatan gatiin waan wal dhabuun qabu. Leenci 30,000 bazuqaan 26 san darbeen bazuqaa akkasitti darbeetiin yeroo isbichaanin giratti san hin bareeddi beektaa bazuqaan san yeroo akkasitti dheeraatee seenu yeroo dheeraatee seenee akkasitti deebi'u bazuqaan 4,000 wal dhaba deebi'ee baabura jala gadhiise argitanii jirtanii miti muudiidhaafin san gadhiise malee leencayoon gadhiises yaa yoon gadhiises tokkuma waluma dhaqaa yoon hubannatee laayifii irratti gadhooytanii keessa seentanii gatii ilaaluu dandeessan amma okay leenci 30,000 bazuqaanii 26 deebiin baabura jala gadhiisan san muudiidhaaf malee leenca marmanaammin akkasiin jettanitti miti so kanaafi Maayo mamoya tameyyuu sila tapha dhibba mooyannee tapha tokko lama mooyatamuu maan rakkoo qaba jedha. Paarsantii ilaalama bar wanni tokko. Mooyatamuu kan jedhamu paarsantii ilaalama bar. Fakkeenyaaf taphni 10 taphatamee 9 Oromoon mooyee 8 yoo jarri mooyan tokko waan caaluuf mooyataan eenyuun taanuu jechuudha. Oromoon barila Sumaalillee mo'attee Faranjillee mo'attee laayikeettuma seerumaan ittiin qophaa'in malee kanallee mo'attee barbaadu. Akkasi bakka asitti haa tolu ati amma leenca sadi qopheessi booda silaa atuusanii ol jechuufi cingiliidha gana jaarsiifi deemi amma gizeen bitadhu sitti meera malee nama ajaaju tokkoon qabu nama itti melleen qabu laalti daarekti sitti meera so leenca sadi wallaahi deemi amma deemi booda ni akkan je yalla roo gurraacha Indemtu, amma deemi leenca sadi qophees ta'a tokko qofaaf. Garaan bocuucina jedhaa. Ela kun kaarni kanatti kennaatti hin bitatterraa. Maalirraa godhaan kaarrirraa? Kaagee leencatti hin bitateetta. Itti naqee abbaa maal godhaa miti maaliif beekaa miti? Ilaala. Amal. Saadam jirta? Saadami kana waraabatu sun jira keessa. Kaarni kee waraabbata. Sabbi jedhi saadami waraabi kaarni illee taatu. Laqaayyee gaa doktor. Chaawash. Namni biraa namni yaada qabdanii jirtanii ree gaayis. Amma booda jookar namoyate ana tinnishu jedhee viidiyoo kiyya olii oofan torban tokko rabbuman nutti erge har'a Oromoo miira keessa gale
Amma tapha eenyu faatu kana eenyu qabama kana booda. Haasee nuti dhaggeeffadha bro. Ma video ndalagini fayyesun dhisi nuti akka nuti hin dalayneef blookii nu gochisiisee sigalee abbaan abdii arabni ol seentu mubaarak musammaa geem allo jedhaan abashaa nafxanyaa mana idriseenii mana kaan seeneetiin ogguuta butu abbaan abdii himaa fi ture. Har'a garuu osoo abbaan abdii tapha qabu dura seenee laayivii irra ture mubaarak musammaa. Abbaan abdii garuu gaafatiin seenne konka abbaa abdii dhageeffadhuuf baradhu atillee leenca lamii inni sii kennu jechuudha. Laayivii irra teetteetiinuu hin guuratta sana. Sigale sagantaa mucaarran sagantaa uuma nu xamachiise nu qabe abbaan abdii blook nu gochisiise sinigale blook nu gochisiise sinigale oromo mubaarak musammaa handuran qabu abbaan abdii jecha inni jedhe laala osoo waliin taphatanii ati dhiyootana dhuftee nuti warra tiktoka kanarra turre jedha akka waan dura tiktoka kanarra jiru mubaarak musammaa youtuberra taa'etiin footoo dhalaa duraan nyaatanii ni bahe sagalee dhalaa tana bakka biraatti waraabee ka jedhu kanaan youtubera guurataa bahe mubaarak musammaa aymaad hin beeknaa bara sigale ma video ndalaginiif abbaan abdii bakka sadiitti video dalageef ana abbaan abdii qilee haaseenu blooki nu gochisiise mubaarak musammaa sigale ay mubaarak musammaa muudii gaggeebar yaakemitti dhageeffadha wanni inni sagantaa nuumeef ammallee jechuu mubaarak musammaa wanni inni sagantaa nuumeef abbaa abdii bira namni baay'ee waan dhufuuf yeroo abbaan abdii mu'amu waan beekuuf calaw jedheetiin baheetiin hogguma na banu ka aandaandii nama 10,000 sabira seene sinigale ka aandaandii nama 10,000 sabira seene mucaa jechuun mubaarak musammaa tapha siyaasaa taphata akkamitti geema abbaa abdoo soo qabu sagantaa qopheessa wanni garaa handuraan qabne kun leenca kan kee fuudhitti nyaadhu abbaa abdii xamachiistee nu qabdee laala akkanatti sigale xamachiistee nu qabdee anillee xamadeetiin si qaba atillee achiina xamade anillee asii si xamada shira ati ittiin deemtu mucaayyuu ol seentee abbaa abdii abshir si wajjin jirraan jedhuni jalawbilii maayikiroo sagandiin turre asii sagandii 10 hogguu ta'u oromoo giiftarii wanni mataa bukkulloo sunillee qaata baniif baneetiin taa'ee eege ummata abbaa abdii bira jiru gir jedheetan achi dhaqe sinigale mubaarak musammaa shiraan hin deemin aslii xamachiifte ummata kaayiroo waliif fixxe shira xaxxee addunyaa walitti baxabbaxxe sigale addunyaa fi akiraa walitti baxabbaxaa jirta mubaarak musammaa taa'i tiktokarraa kalaas sigahaa deem gal sigale ibaqa halbaqa namicha harree kana qadaalame seeneti waan inni jedhe geessanii oromoo sa'aatii 2 dabarsee jedhe akkamitti namni jecha kana fayyadamu abbaan amma silaa deengadde mubaarak musammaa tashannafe oromoo abbaan abdii akkamta taa'eetii waliin booha wallahi billahi mee siyaasa salaala leenca xiqqoo takka kennee fi mucaa duraan tiktokarra nama giiftii kennuuf arrabsu kana leenca takka kennee shaarkii takka kennee fi jechuudha ofitti fudhatee mucaa ofitti fudhatee keessanitti dawwalee viidiyoo naa dalagi mucattiin badduudha maali an jedheetiin keessanitti watwaatee jechuudha oromoo itti watwaatee abbaan abdii bakka 3 bakka 4 dalageef seenaa laalaa kun waan isin mul'isuu danda'a seenaa laalame abbaan abdii bakka 5 bakka 6 dalageef bro mucaayyuun jajjabeessu mucaa hin jajjabeessitu mee guyyaa takka atiin deengadda gaafate akkasitti ajandaa nama hattuu saaxileessanii jettee ol baafte san gaafa sirratti maaliif abbaan abdii tapha qaba irraa hin hafinaamaa hin jedhin waanyitti ittinaan leenca firee lamaa kennee fi mucaan bar 6 sii kennee 6 sii gadhiisee bar abbaan abdii 6 sii galee 6 sii kennee bar
Sadaqti sadaqaa barattee amma deemteetiin nyaata biffee kana dalagatti nyaata biffee kana. Ay mucaa kana ay mubaarak musamma ay mubaarak musamma laa hawla walaa quwwata illaa billah. Mubaarak musamma bannaat nami sitti baannani ummata kaayiroo aslii xamachiiftee fixxe akkasii galee baatetiin fadii itti ergiteetiin asii akka ummanni abbaa aslii irratti garagalu goote ajandaa san sii baname si'ii karaan sii baname amma dammoo deebitee guyyaa sagantaa abbaan abdii qabu irratti sagantaa biraa bantaa sagantaa kiyya haa boru maalidha fakkeenyaaf bro is boru maalidha bar sandeedha bar today is Saturday bro boru sandeedha sandee maa hin godhati yoo sandee hin beekin dammoo uhudii si galee wayim sanbata guddaa jedhan aboo namicha kan abbaa abdii barbaadaa biliisii hinjira abbaan abdii hinjira mi ambu mi yaadannoo koo tapha mucaan kun taphatu tapha mubaarak musammaa taphatu yaadannoo sittuu qallaba akka ilmee diqaalatitti sittuu qallaba yaadannoo like open your mouth bro sammuu tantee tana baniiti melaalime mubaarak musammaa sagantaa abbaa abdii qaburo sagantaa isaa ummate. Okay.